برنوني ويبا ورمو ومني ورمو غابة هيرا قدات بلو غابة كدفع متاسات بلو غابة قدت بكا سلا دولار توري أبوني تينيا تور تسنة زوار دفتين ودوسا قلتا لقا جلت كوبين ترسل ومني ورمو برنوتا تي آمنا جسودا ورا برنوتا كبو ورا برنوتا كبو ورا برنوتا والبرسيس ورا بري والبرسيس سناب أمني ورمو أكما أمتا الدنيا كنا كيسا أمتا برنوتا تي آمنو كيسا إلى الجن ورا بري والبرسيس دا وهم غرا غرا هرتو دندو بيكم سورتو دندو بيكن اللين برنوتا برتي بيكا تاجي ورامي وانتي akka dhaabbata kanaatti kutaan barnoota caasaa dhaabbata keessaa tokko ta'ee akkuma asirraa isin ibsame lafee dugdaa dhaabbata kanaa ta'ee wanni walitti nama qabuu danda'u barnoota waan ta'eef akkuma abboota keenya akkuma durumman oromootitti amanaa ture har'as dhaabbanni kun hogguu sagantaa sana guddisuu lafaa ka'u caasaa dhaabbata kanaa keessaa kutaan barnoota barbaachisummaan isaatti amanamee waan itti amanu wanni walitti nama qabaa barnoota jedhee waan amanuuf uummanni Oromoo ilaalcha isaa kan jijjiirratu wanni dhaloota ijaaru barnoota jedhee waan amanuuf uummanni Oromoo warra barnootatti amanu warra barnootan beekumsa horatu ogummaa garaagaraa horatu jiruuf jireenya isaa barnoota irra gad dhaabbatee barnoota masakamu ta'uu isaatii jechuudha. Kanaaf egaa barnoota waa argan raanni illee barnoota dhufaa beekumsa kuma reefu jennee kanaaf barnoonni bu'aan barnootaa guddaadha. Egaa nuu kan ammaa jiru yaadannoo abbaa Oromooti barbaachisummaan isaa maali guyyaan har'aa kun guyyaa abboota keenyaa ta'uu barnoota waan nutti manii bara kabajuu hundee amma dura gaafa walitti qabamisa waan hin baratiniif sagantaa alagaa jala hiriiree yaadannoo abboota alagaadhaa gaggeessaa ture jechuudha. Har'a immoo waan baranneef barnoota as jirraa mire barnoota walitti qabame. Egaa kan jechuun barbaada kanatti aansee uummanni Oromoo nama namni sagal abaaree kafurnaan ongolii nama namni sagal abaaree kafurnaa waan inni abaaree ongolii nama namni sagal eebbisee kafurnaan ongolii jaaljaal. Kanaaf gaa wanni sagaleen irraa abaaramu kun yoo maal dachii fi samii jaal dachii fi samii haatu fi haatu hiddaa fi hiddii joodalaa fi waraabessa leenca jaaniif ka saglanii waa saglan kanarraa abaaramanii jaal. Dachii jennaan haat samii jennaan abbaat haatuu jennaan obboloo haadha jennaan aanaa fira dhaloota tokko warra birkii tokko ta'a. Hidda jennaan sossaa hiddii jennaan oolaa jala osoo wangoo jaan rakkataa kophee keessaa jaan warra abesha jennaan egeraa dabarsee jaan warra dabran jechuun warra guyyaan isaanii akka har'aa kana jechuun sanbira dabrii beekaa biyyaas leenca jennaan beekaa biyyaas. Kanaaf abaarsi eessaa kaa'aa yoo jaan haadha biraa kaa'aa jaan haadha namtichi haati namni haadhaan tolle haati yoo haati yoo garba biyya dibaatee jiraatte haati jettuun abaarsaa jechuudha.
namni waan haadha isaati gatii haadha isaa gatii haadha abbaa kafalaniitu fitan jaanini saniif namni haadhaan ergamne namtichi haati bakka isii ofii barbaaddu bakka haati siin barbaaddutti hin argamin waya abaarsaraa fedhan kanaaf namtichi haati yoo garummaa biyya dibaa jetteen abaarsa namlee jechuudha. Kanaaf namni haadha ofii eeggatuu qaba. Akkuma ammaa dura sagantaa duraatti raayibsametti guyyaan akka irraa kun akka nuti ayyaantummaan keenya warri akkoo kaafile sagantaa sana keessatti yoo ofitti deebine abaarsarraa akka nu xiqqeessu godhanne san barnootanilleen warri Oromoo wal barsiisee ilmi isaa bakka malle haadha abbaa gatii haadha abbaa beekee akka wajjin jiraatu jireenya gaarii akka jiraatu haadha ofii kabajee akka wajjin jiraatu barnoota kana haadhatti haadharraa abaarsa akka hin fuune wal barsiisaa jechuudha. Kanaaf kan namtichi haati yoo garuma biyya si baadhe jetteen abaarsarraa sambira darra namtichi abbaan yoo gudeetuma biyya taate jedheen yoo gudeetuma biyya taate jedheen ilmi abbaan kabajnu ilmi akka abbaan barbaadu ta'uu fiitiite abaarsa fuun kanaaf namni keenya abbaa fi haadha kabajuu abbaa fi haadha irraa abaarsa akka fuudhu beekee dalagaa isaatiin hojii isaatiin beekumsaan abbaa fi haadha kabajanii ergamanii fi akka abbaan nama nabaarre jala bahuun jireenya nama sanii fuulduratti jijjiire jireenya gaarii akka jiraatu murteessadha jechuudha. Wanni barnoota faayidaan abaarsaa jedhamu kan nama barsiisu waan jiruuf jireenya keenya keessatti yoo amma gabbaan itti gabbaan namni jireenya keenya keessatti namni abbaa haadha qabu ni jira. Saniif gaa abaarsa kana irraa akka of xiqqeessu haadha fi abbaa kabajee abbaa irraa akka abaarsa fuudhu beekee abbaa ofii kabajee bakka abbaan isaa oolu jedhee oolee akka abbaan isaa barbaadu ta'uu firiisaa jiru. Namtichi abbaan yoo gudeetuma kiyya taate jeenga abaarsa fudhate san bira dabra namtichi haadha fi abbaa abaarsa obboleessa namtichi obboleessi yoo haaduu takka nu handurtu jedheen abaarsarraa nabu nama obboleessa abbaa fi haadha gidirse obboleessa gidirse aanatti gadi baa fira itti yaaman gaa nama haadha abbaan daddabse akkasii miti gosa itti yaamanii bas yoo gosti dadhabde gosti maal jettiin firri maal jedhan aanan maal jedhan aboonuu fi ati firqii takka taane yoo naa fi ati firqii namtichi abbaa fi haadha gidirsee obboleessa gidirsee ka firri qabachuu hin dandahin firri maal jee biraa fagaa yoo naa fi ati nuu fi ati firqii takka taate namtichi firri jeen lafniin irra jetuu jirtire abaarsaa jechuudha. Kanaaf namni keenya yoo gosti yoo firri isinitti ta'e waamicha dhaloota dhaga'anii waamicha jibiinii akka abaarsa ta'e beekee namni yoo firri si waamte jedhan yoo gosti si waamte jedhan kabajee waamicha kabajee oojee namtichi gosaa waate eebbuma qabaa jechuudha. Namtichi waan gosti jetteen waamicha gosaa hin dhagahin abaarsa fuudhee jechuudha. Dirqama naa fi ati yoo birkii takka taane siin jedhu jechuu eeggatuu qabu. Waamicha dinnaanuu ta'u waamicha gosaa tafennaan abaarsaan jedhee dhaloon sitti rifatee gallaan abaarsa tahaa beekee
Oye, bakka isaa yaamanii fi guyyaa isaa waamanitti argamuu danda'u. Namticha nama aman kana bidirte itti fuudhan gaa. Yoo itti fuudhan soddaan qabanye as bahaa jechuudha. Soddaa harka mataarra kaawwatti. Yaa moo waaquma kana walitti nu hidhee namtichi soddaan itti qabate hawaasarraa wayate abaa siin jaaramaa gaarii ollaa qaba ollaa du'aa jiruuti namtichi ollaa isaa yaa hooluti ollaa du'aa jiruuti jedhee ollaan isaa isa komatu isa himmatu abaasarraa naannoo ollaan illee dhugaa namarraa qaba haqa walirraa qaba ollaa du'aa jiruuti kan dura jiru kan nama jaan kanarraa abaasa fuudhe rakkataa kanarra ta'e nurraa kan godhaa ittiin okomee keessa ta'a. Yaa boon marraa sida qabanii namtichi itti rakkataan kophee keessaa jiruun abawaan marraa sida qabanii goroon anamatti qaqqabatanii jiruun abaasarraa nabi. Kana beekee rakkataa kophee keessaa waan guyyaan isaa egaa fayyaa kophee keessaa isaa eegamu jaalatee kophee keessa ni kan duraa keessaa ni duraa inni fayyaa qabu. Guru ini, ayat kata kata nama budak ni, wah ini kamu, wah ini berbalik ini okurlah kejutan, malah bisa pada perjalanan ini, itu berbalik, apa cara berwakil. Bangun berbalik cara, namni akka yo kubat tilese, yo milkaya tilese, wah ini berbalik bakal ini sahaja itu. Waan barate malee waan biraa ta'uu hin dandeenye. Saniifi wanni nu barsiisan sun, wanni barannu sun, wanni gurraan nu seenu, wanni ijaan nu seenu, deebi'ee arraba keenyaan dubbatama, deebi'ee arraba keenyaan dhugaa dubbatama, ofitti himuutti jirra jechuudha, walitti himuutti jirra jechuudha. Eenyummaan akka sabaattis haa ta'u, eenyummaan akka hawaasa tokkootitti waan bara kanaan deebi'ee mul'ataa jechuudha. Kanaaf barnoota amantii waaqeffannaa gama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin kennamu rakkoon ilaalcha kana barnoota kana qabuudhaan nu seene hoo maal fakkaata? Sanyiin akkanaa kun otoo faca'ee oomisha qulqulluu akka ammaa garuu kana nuu fida. Sanyiin akkanaa kun faca'uu dhabuudhaan yookaan immoo barnoota akkanaa kun kennamuu dhabuu isaatiin aramaan garagaraa, rakkoon garagaraa, amajaachiin garagaraa hawaasa keenya keessatti margee rakkoo nuusaa jira jechuudha. Waaqeffataa ta'uun amantii uummata Oromooti. Amantii saba Oromoo qomaa dhaabbate godhee waliin akka hundee ni jiraatu. Kanaafillee yaaddoon nama seenu qabu. Irraa baaqanii sagantaa isaa yoo ilaalan dhalaa namaa waan ta'e gurraacha diimana otoo hin jedhiin gama kana gama sani otoo hin jedhiin sagantaa itti qaba, kitaaba itti qaba jechuudha. Akka biraatiin bakkeeyyata itti qaba. Tokko gubbaa tokko jala aan tokko tokko dhiibuu tokko dhiibuu osoo hin ta'in garee keenya osoo hin jedhin dhala namaa addunyaa kana guutuu akkanatti ilaalanii jedhaa jechuudha. Akkamitti waaqeffannaa itti babamu waaqeffannaa akkanatti ilaalaa jecha yoo akkasitti ilaaluu baate hoo yakka ta'a. Yookaan hiribuu nama baatela kun kiyyaan bira jette hiribuu nama ta'a. Sammuu dhabuu ta'a jechuudha. Waa'ee akkasa godhu ni eeggata jechuudha. Kulikiyyaan biyyattii adda nama boodu. Kanaaf amantii dhalaa namaa addunyaa kana kamiifuu ta'u jiru sagantaa kun. Gahireenyi lama jiru kana jedha. Keenya ta'eedha faarsinee waan biraa irra boodu qeeqa waan biraatti illee dhufe jechuudha. Hanga dhugaa sagantaa lama jiru kana. Barnoota akkatti barsiifamu kun amala namaa jijjiira. Of dhabuudha of ta'utti gaafa ta'e
itu. Mata duree jalan ke itu, waaqeffataan kun jiruu fi waan jiran beekaa jedhe. Jiruu fi waan jiran ogaa jedhu jiruun mataa namaa nama jecha dhiiraaf dubartii. Waan jiraa jedhu qabeenya. Waan jira jechuun kan jiruun tuni qalachuuf, nyaachuuf, itti fe'achuuf, tajaajila itti argachuuf dhimma itti ba'uucha. Waan jira qabeenya. Egaa waaqeffataan jiruu waan jiraatetti hin jijjiiru. Waan jiraatetti jiruu ta'e waaqeffataa. Jiruu waan jiraatetti hin jijjiiru jechuun maal jechuudha? Nama foon bitanii nama baay'ee hin gurguran sirriitti qalbeeffadhaa. Odoo barruu, odoo jiraannu, odoo sossoonuu, bobbaanee hojjaatannu qalbiidhaan sosochoo qabna. Waan akka namachaa deemuu barbaachisaa. Karaan qurree sagantaadhaa daandii jaldeessaa eessa nama geessiti jedhan. Aliyyaa nama geessiti miti. Qurree sagantaa irra deemuu kun kan aliyyaa nama geessiti jira. Kan mana irraa baanetti deebisee nama geessiti jira jecha. Kanaaf dhala namaa bitanii hin gurguranii warra maal itti garbichaa fi garbittii wani jedhamu as keessa hin jiru jecha. Rakkoon tokko gabroomsee tokko olaansee amala namni gabrummaa hamtuu nuti waliin galu nuti barmaanii hin jennu akka warra adii malee akka warra gamaa malee jedhee namni xiqqeenya fi namni dhiyoo xiqqeessuun hin barbaachifatu. Maaliif sagantaa dhala namaa bitanii gurguruu balaaleffatu. Eenyu bitee eenyu gurguru? Nama bitanii nama gurguruun yakka. Warri gooftaa ta'e, warri gabra ta'e, warri firii isaatiif akka bitamu hojjeta haa jecha. Kan bitu kamii, kan gurguru kan bitamu kana. Kan bitu kamii kan bitamu kana. Kan gurguru kamii kan gurguramu kana. Kanaaf sagantaan wal sobuu, wal miliquu, imaamota barnootaa nama namoomsee wal qixxummaa godhaa. Namni akka of tajaajilee biyya tajaajilu dandeessisu akka reefu nuyi oomishan barnoota hojiitti hiikamuu danda'u sagantaa keessa yoo jiraatin sagantaa of taasisee wal nama taasisu kan jiruuf waan jira addaan baasee namni jiru waan jiraatee yoo akka dhabne jiru waan jiraatee jiru akka namni hin yaadne nama barsiisu yoo qabaachuu baastee wal sobuu dhufa jecha. Wal sobuu dhufa. Bakka sagantaa gudurmaa sagantaa irraa laga nama geessisu qabdi jecha. Jiruu fi waan jira adda baasee namni bare. Waa'ee miidhaa namaatiif akka amantaa waaqeffannaa ta'e egaa jiruun mataa namaa dhiiraaf dubartii. Waan jira innaan qabeenya. Qabeenya kana qofatti dhiyeessee jira. Torban dinagdeetti jira. Fe'achuu barbaada. Qalachuu barbaada. Biyya adda barbaada. Waan muran dhiiga, waan ayyaam dhiiga irraa dhiyeesse. Kanaaf dibuyya biyyee kanarraa kanaaf dhala namaa sadarkaa walitti gadi buusee gabra godhuu fi garbittii godhuu of keessaa qabu jecha. Tole ganamarraa ta'ee hanga ammaatitti sagantaa garaagaraatiin barnootaan ibsa maalummaa ayyaana yaadannoo robbaa Oromootiin as geenye amma immoo sochii dhaabbata gosoota amantii waaqeffannaadhaa. Dhaabbanni kun dhaabbata akkamiiti? Egaa hundaa'ee hojiilee akkamii hojjechaa as ga'e waan jedhu ibsuuf as baane usumaan isaa akkuma uummanni Oromoodhaa qabutti adeemsa bu'uura gadaa muratee caasaa silaa amantii tokko ijaarrachuu qabu akka biyya kanaatitti taasifama dhaabbata irraa ka'ee akka galmaatitti diriirfachuudhaan kutaalee garaagaraa kutaa barnootaa fi kutaa faayinaansii yookaan galii kutaa odeeffannoo to'ataa odeeffannoo fi waan silaa dhaabbanni tokko qabaachuu qabu akkuma guddachaa deemuun akkuma bal'achaa deemuun ijaarrachaa banachaa ijaarrachaa as ga'ee amma waggaa 7 xumuree waggaa 8ffaa keessa dhaabbanni kun. Turtii isaa kana keessatti galmoota 400 ol banachuudhaan golee Oromiyaa kana keessatti darbee hanga Itoophiyaa kana guutuu biyya alaatti illee akka ga'utti galma amantiidhaa banee barnoota amantii waaqeffannaa kennuutti jira. Kanaaf waggaa waggaan barattoota barnoota amantii kana baratan waggaa waggaan xumursiisuudhaan
barattoota akka amantii kana barsiisan barsiisota godhee muuduudhaan waggaa waggaan hojii akkasii itti fufaa jira. Bara baranaa kana keessallee kan barattoota bara 2012 eegalanii bara koronaatiin barnoota addaan cite amajjii kanarratti xumursiisuudhaan sartifikeetii waggaa tokko qopheessee barattootaaf kennuu qabillee qophii hunda xumuree karaa giddugalootaatiin isin dhaqqaba. Hojiilee kanaa fi kana fakkaatan waan sila amantii tokko godhuu qabuu fi guddina jireenyaa fi akkaataa uummanni Oromoodhaa jiraachuu qabutti duudhaa uummanni kun qabu barsiisuutti argama. Adeemsa dhaabbanni kun qabu galma keenyatti bakka jirrutti karaa caasaa bulchuutiin, karaa koonyatiin, karaa kutaa odeeffannoo peejii dhaabbanni qabuutiin barnoonni fi ibsi hundi akka itti jirru fi silaa wanni hojimaan dhaabbanni kun hojjetu hundi dabraa jira, quba qabdu, ni beektu. Wanni silaa dhufnee amma dubbannu kun ibsa bal'aa yookaan immoo waan silaa bal'aa tokko ibsuuf barbaadamee osoo hin ta'in walumaa arguuf nagaa wal gaafachuuf ayyaana kanaan walitti dhufuu keenya fuula keenya wal agarree waan ergaa barbaachisu walitti dhaammannee wal arguuf malee ibsa bal'aa barnoota sirraa isinii kennuun jiraatetii miti. Karaa caasaa qabnuun achiin waan hubachiifnu waan barbaachisaa ta'e kanaaf jajjabaadhaadhaa warri koree keenyaa yaa'ii waliigalaa irraa gahee akka koree galmaatitti jiru warri nyaatan uummata kana tajaajilaa jirtan bishaan hiruudhaan tiishartii gurguruudhaan warri dokumantiidha yookaan warri odeeffannoo karaa kaameeraatiin karaa naamusatiin hundi keenyaa'uu koree keenya hundi akka dhaabbataatti dhaabbata bakka bu'ee galatoomaa inni isiniin jedha ulfaadhaadhaa waan keessa illee taa'aa hoggaa oole naamusan obsa qabaattanii hojii kana hunda hojjechuun wareegama gaafata waan ta'eef dadhabbii qaba waan ta'eef ulfaadhaadha. Ammallee immoo ayyaanni itti fufaa waan jiruun akkasitti akka wal bira dhaabbannuudhaan kan dabarsaa as obboleessa koo obbo Gammachiis ittaanatti isin dabarsite isa wajjin turtu waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadha. Nagaa jirtu baga jiraattan Oromoo baga daatan Oromiyaa baga dhalattan warra gurraachaaf ansii jira baga jettan baga dhaloota qubeerraa baga dhaloota ooftaa'utti jijjiiramtan kaleessa qubee jenereeshinii turtan har'a maal taatan ooftaa'u jenereeshinii taatan dhaloota fuula keenya gara abbaa keenya kan jedhuun biyya kanarratti dhaloota manni warra keessanii si jalaa diigame seenaa warra keessanii diigame duudhaa warra keessanii diigame sirni badhaadhinaaf jireenyaa qananii warra keessanii jalaa diigame deebisanii ijaarrachuudhaaf baga ooftaadhanii waltaadhanii akka ittiin miidhagdanii argamtan baga jiraattan isiniin jedha. Dhalooti kun dhugaa baatee dhugaan dhaabbatee biyya isaa irratti ijaaramee rakkinniif gadadaamee gaddaa ga'u malee bakka kana warra dhugaa qabutu mo'a ayyaantummaadhaan masakamanii gadi deemaa jiraniif doonii dhalooti Oromoo irra yaabbatee jiru kun jaallannus dubbinus gara sirna dhugaa qajeelsaa warra ooftaa'u jenereeshiniidhaan warra dhaloota ooftaa'uudhaan qajeelfamutti deemuun isaanii guyyaadha. Kanaaf aarsaa isin har'a bakka adda addaatti kaffaltan salphaa isinitti fakkaata. Har'a bakka adda addaatti jireenyaanis miidhamaa waan kana irratti hojjechuu barbaadan galata guddaa saba keessaniif abdii Afrikaa borii ta'uu keessan akka beektan dhaamsan isinitti dhaammadha. Kanarraa hafee warri hayyooti Oromoo biyya keessas alas jirtan isin immoo yoo beekaa taatan waan alagaan isin barsiise qofootu hin taane waan dhalooti kun qabus barattanii dhaloota kana wajjin lafa deessanii lafa qabachuudhaan
biyya abbaa keessanii irratti yoo dhuguma hayyummaan keessan mirkanaa'e hayyummaan ingilizeenyaa dubbachuudhaan hin mirkanaa'u. Hayyummaan arabeeffaa beekuun hin mirkanaa'u. Hayyummaan obtaanii afaan oromootiinis qabamuun hin danda'amu. Kanarraan kaasee warri oftoo jenereeshin dhaloota dhufuu hamma kana geessanii borimmoo hoggaa dhufu kana caalaa immoo dhaloota miliyoonodhaan lakkaa'amu of jabeessitanii ayyaana gaarii akka kabaju nu qaqqabsiisu. Kanaaf jiraadhaa horaa bulaa isinan jaalladha baay'een isin jaalladha jiraadhaa horaa bulaa. Kana caalaa ayyaantummaan Oromoo gatii keessan kaffalu. Ayyaantummaan Oromoo gatii keessan kaffalu. Lafa deemtan itti milkaa hamtuun isin hin argini gaariin addunyaa kanaa isin hin darbini. Utuu jaalalli jiru jibba nu haa oolchu. Utuu walii galteen jiru wal diddaa nu haa oolchu. Utuu walii wajjin deemuu jiru gargar deemu nu haa oolchu. Akka galmaatitti gurmootanii gumaata sagantaa kana abdiisaafis nameessan carraa kana isin kennee akka sagantaa kana itti fayyadamtan isin gaafanna. Kanaaf haga dandeessan hin gumaachin otoo hin ta'in haga dandeessan carraa kanatti fayyadamtanii gumaata dhaloota kanaaf sagantaa kanaaf ni ta'a jettan akka nu taasistan isin gaafachuufi